Amma immoo as Addis Ababa Finfinneerraa hojiin koo Finfinneerradha. Toleeshi galatoon. Ani maqaa kiyya Shuubii Girmaan jedhama. Naannoodhuma kanan jiraadha. Eshi ani maqaan kiyya Tolosaa Bantiin jedhama. Naannoodhuma Buraayyuun jiraadha. Lataa Mokkonnin jedhama. Asuma magaalaa Buraayyuu kan jiraadha. Toleeshi galatoon. Olaantuu Mallasaan jedhama. Waan naaf hirtaniif galatooma. Eessaati? Gara Buraayyuu marraadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa moo kantiibaa naannoo Oromiyaa? Sanuma. Shimallis Abdiisaa. Shimallis Abdiisaa. Hin arganne. Obbo Shimallis Abdiisaan pirezidaantiidha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf Oromiyaan kantiibaadhaan hin bulchu jechuudha. Kantiibaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Kantiibaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Kantiibaa miti kan bulchiisa malee. Kantiibaa kan jedhamu bulchiisa magaalaa irratti malee naannoo Oromiyaa irratti kantiibaan jedhamu. Naannoo Oromiyaa irratti pirezidaantii naannoo Oromiyaati jedhama malee kantiibaan naannoo magaalaa irratti malee kantiibaan jedhamu. Kantiibaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Taakkalaa kantiibaa Finfinneeti. Aaran beeku. Mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'u pirezidaantiidha. Pirezidaantiidha malee kantiibaan qabu. Mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii. Eenyudha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa? Pirezidaantiidha malee kantiibaa miti jechuudha. Toleeshi. Harree filmoo. Ilmoon harree maal jedhamti? Aaran beeku. Bokkuru. Bukkurii toleeshi. Lukkuun ni iiti yoo jenne fardi ni Mimsa. Ni mimsa. Sirriitti deebisteetta. Galaanni bishaan hin qabne. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Galaanni bishaan hin qabne. Galaanni bishaan hin qabne jira? Hin jiru. Garuu galaana bishaan hin qabu. Galaanni silayyuu galaana waan ta'eef bishaanummaa galaana ta'uunsaayyuu bishaaniin beekama. Inni sirriidha garuu galaanni jira garuu iddootti argamu jira. Hin jiru. Kaartaa irratti argama. Kaartaa irratti. Maappii irratti. Galaanni kaartaan jedhani achirratti bishaan qaba inni kaartaa irra? Hin qabu. Deebiinsaa isa. Galaanni bishaan hin qabne galaanni bishaan hin qabne hin jiru. Bishaan masarumti galaanni isaayyuu galaanumti iyyuu hin jiru. Bakkatti argamu hin jiru. Galaanni bishaan hin qabne hin jiru. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Yaa'u galaannumtiyyuu mataa isaatiin bishaanidha. Bishaanuma sanatu galaana ta'ee ciisa waan ta'eef ani jiran natti hin fakkaatu. Ishin arganne kaartaa irratti argama. Kaartaa. Yookiin maappii irratti. Akkas galaanni bishaan hin qabne jetti. Keenyaaf kaartaa yookiin maappii yoo fudhatte kaartaan isa jedhame galaanni achirratti bishaan qabaare? Hin qabu sirriidha. Galaanni bishaan hin qabne. Yookiin galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Aaran beeku. Galaanni bishaan hin qabne jira? Aaran jiru galaanni bishaan hin qabne. Garuu yaa kaartaa irratti argama. Kaartaa yookiin maappii. Tole. Nachirra jiru bishaan qaba? Inni kaartaa irra jiru? Kaartaa bishaan hin qabu. Bishaan hin qabu. Magaalli guddoo Buraayyuu eenyu? Finfinnee. Magaalli guddoo Buraayyuu? Magaalli guddoo Buraayyuu eenyu? Finfinneedha. Maal taate namichu? Maanu fixaati? Magaalaa guddoon qabdu. Magaalli guddoo Oromiyaa garuu Finfinneedha. Finfinneedha. Guddoo Buraayyuu moo? Magaalli guddoo Oromiyaa Finfinneedha. Kan Buraayyuu immoo yaa'u yookiin bulchiinsa magaalaa Buraayyuunuma kanaani kan ishii waamamtu malee magaalaa gudditti waliin qabdu. Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu guddaani. Magaalli guddoo Buraayyuu eenyu? Buraayyuudhuma kaa. Buraayyuu fi ishee magaalaa waan taateef magaalaa guddaan qabdu. Kanaafiyyuu Buraayyuudhuma jedha. Shaan Finfinnee an Oromiyaa eenyu? An Oromiyaa moo Finfinneedha. Inni maa beekamaadha. Handhuurri Oromiyaa Finfinneedha. Sakaan achumatti dhiibna Finfinnee. Garam dubbii? Magaalaa guddoo Buraayyuu. Finfinnee malee. Buraayyuu. Kan Buraayyuu. Buraayyuu malee. Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa. Buraayyuu malee. Isheeyyuu magaalaa waan taateef magaalaa guddaan qabdu. Tuuta Oromoo keessaas eenyu fa'aa beektu? Kanneen akka Abdiisaaga, Abishee Garba, Taaddee Birruu kanneen kana fakkaatan baay'eetu jiru. Gootota Oromoo keessaa gabrummaa hundeen buqqifnaa
dadhabnu ilmaanitti guddifannaa an jedhe jira kanaan beekamu jecha kanaan beekamu jira eenyuun gootota kana keessa Elemoo Qilxuu. Abishee Garba. lakkiyaali Waaqoo Guutuu. jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Waaqoo Guutuudha. Tole deebisteetta. Eeshi gootota keessaa jecha kanaan beekamu jira. Gabrummaa hundeen buqqifnaa dadhabnu ilmaanitti guddifannaa jechuudhaan an beekamu eenyu. Hacaaluu Hundeessaa. Miti. Asi deebi'u gootota Oromoo keessaa jecha kanaan beekamu jira. Gabrummaa hundeen buqqifnaa dadhabnu ilmaanitti guddifannaa an jedhu eenyudha. Goota beekamaa keessaa warra duratti keessaa an jecha kanaan beekamu eenyu. Hirphaa Gaanfuree. Gootota keenya baay'ee nama gaddisiisa. Hirphaa Gaanfuree artistiidha yookiin immoo sirbaadha. Sirbaadhaan. Warra qabsoo warra duraa warra qabsaan keessaa. Naangal. Gootni jecha gabrummaa hundeen buqqifnaa dadhabnu ilmaanitti guddifannaa jedhuun beekamu jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Waaqoo Guutuu. Qabadhu gara booda. Eesh. Shibboon biraan sin gaafadha. Hibboo. Hebbi. Ilmoon haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Ilmoon haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Anoo hibboo kana hin beeku. Ilmoon haadha keessaa baatee Haadha dhiitti. haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Safuun beektu jechuudha. Wayin xiitii rasaasadha. Inni sun ta'a garuu amma naan qabadhe kibriitii. Gabri Ilmoon haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Kiribiiti. Kibriitii asirratti deebisteetti. Xiitii. Nyaafi gaaffii tokkos gaafadha. Jaakkeettii tokko miiccitee goguufi deeqaa 20tti fudhata. Jaakkeettii ijaa miiccitee goguuf deeqaa meeqatti fudhata? Deeqaa meeqa fudhata miicuudhuma? Goguuf. Fakkeenyaaf jaakkeettii tokko miiccee goguudhaaf deeqaa 20tti fudhata tokkoon isaa. Jaakkeettii jaa yoo miiccee goguuf deeqaa meeqatti fudhata? Saatii deeqaa bakka 40 wayii. Hayi deeqaa 60. Bakka deeqaa 120. Haasaan baay'iste. Hin deebine. Jaakkeettiin tokko miiccitee goguuf deeqaa 20tti fudhata. Jaansaa miiccitee goguuf hammamitti fudhata? 120. Hin deebine. Deeqaa 20tti fudhata. Deeqaa 20. Maaliif jaansaa miiccitee al takkaa yoo dhafte deeqaa 20tti fudhata jechuudha. Jaansaa deeqaa 20 jechuudha. Hundisaa dhibbas yoo miiccitee hafte deeqaa 20tti fudhata. Maaliif tokko miiccitee goguuf aduun anuma takka baati miti jedhee gaafa wal qixa. Kanaaf deeqaa 20tti fudhata. Hibboo harkaan facaasanii ijaan haamu. Harkaan facaasanii ijaan haamu. Mishingaa. Wayyoo. kan facaasanii ijaan haamu. Barreessuudha. Barreeffama. Sirreessi. Barreeffama. Barreeffama deebisteerti. Waraqata. Waraqata nabbabu. Barreeffama. Toleeshi. Kan facaasanii jaanaa. Taara hin beeku. Kamitti wallaan? Yaali. Harkaan facaasanii jaanaa. Taara dubbii. Barreeffama. Tokkos gaafadhu. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee nyaara addatti jedhama. Intalli sun nyaara addatti jedhama. Nyaara addatti jechuun maal jechuudha? Hin qaanofti yookaanis immoo qaaniin beektu jedhama. Saalfiin beektu. Toleeshi deebisteetta. Nyaara addatti. Muratteedha? Nyaara addatti jechuun maal jechuudha? Nyaara addatti. Jecha madha. Hin beekne. Toleeshi nyaara addatti jechuun hin saalfattu yookiin qaaniin beektu jechuudha. Hin saalfattu yookiin qaaniin beektu? Yookiin qaaniin beektu jechuudha. Hibboo. Hebbi. Nama laalti ilmoon nama nyaatti. Ati nama laalti ilmoon nama nyaatti. Taara beeku. Kamitti wallaan? Rasaasa. Ma? Deebiinsaa rasaasa. Kanniisa. Kanniisa miti yaali. Hirriba. Miti deebiinsaa rasaasa. Gaaffii tokkos gaafadha. Namni Itoophiyaa jiraatu maaliif Eertiraatti awwaalamuu hin danda'u? Zeginnatii isaa Itoophiyaadha. Zeginnatii isaa Itoophiyaatti akka awwaalamuu hin danda'u jechuudha. Hin awwaalamu. Garuu gaaffii isaa sirriitti dhaggeeffadhu. Namni Itoophiyaa jiraatu maaliif Eertiraatti awwaalamuu hin danda'u?
Itoophiyaa ma iddii Oromiyaa jiraate Itoophiyaa jiraate maal hojii Eertiraa dhaqare. Deebisaa kana miti. Jechuun amma namni jiraatu hin jedhemi jiraatti waan jiruuf waan hin duuneef hin awwaalamu jechuudha. Hin awwaalamu. Eessatti yoo ta'e namni jira hin awwaalamu. Deebisaa kanadha. Maal gochii ala deemanii du'aan asumatti awwaalama malee dammoo Itoophiyaawidha waan ta'eef Itoophiyaadhumatti awwaalama. Namni Itoophiyaa jiraatu yookiis Oromiyaa jiraatu maaliif Eertiraatti awwaalamuu hin danda'u? Okay. Yoo lammiin isaa lammii Eertiraa ta'e achitti awwaalamuu danda'a. Lammii biyya kanaa ta'e immoo biyyuma kanatti awwaalama malee. Garuu carraan achitti awwaalamuu as jiraata. As jiraata. Jechuun namni Itoophiyaa jiraatu maaliif Eertiraatti awwaalamuu hin danda'u? Lammiin biyya kanaa waan ta'eef bakkuma jiraatu lammii isaa keessatti awwaalama malee biyya sanatti awwaalamuu hin danda'u. Hin arganne. Deebiinsaa namni jiraatu hin jedhamiti ree? Namni jiraan awwaalamaa ree? Namni oodweedhaan jettan malee jiraatu jedhe namni Itoophiyaa jiraatu hin jedhe. Amanaa galeera namni jiraatu hin awwaalamu. Akka deebisaa kanadha. Haati Caalaa ijoollee sadii qabdi. Gaaffii kan sirriitti dhaggeeffadhu. Haati Caalaa ijoollee sadii qabdi. Maqaan ijoollee ishee inni tokko Wiixataa, inni tokko Kibxataa, inni sadaffaan eenyudha? Inni Wiixata Kibxata. Kibxata? Tokko Wiixataa, tokko Kibxataa, inni sadaffaan eenyu? Roobii. Hin deebine gaafasa. Sammaa eenyu? Ijoollee sadii qabdi. Tokko maqaan isaa Wiixataa, inni lammaffaa immoo Kibxataa, inni sadaffaa maqaan isaa eenyu? Rooba. Iddoo taphoon dhuftaan. Haadha eenyuun jedhe jalqaba? Haadha Caalaa. Caalaa. Kanaaf inni sadaffaa Caalaa madaa jechuudha. Caalaa. Caalaadha. Dhagaa gurraacha laga diimaa keessa yoo buuste maal ta'a? Laga bifa bishaan sanaa fakkaata. Sagam. Bishaan diimaa. Nan deebisa. Bishaan halluun qabu waan ta'eef. Bishaan halluu bakka diimaadha. Bishaanichi kalrii diimaa qaba. Dhagaa gurraacha sana laga diimaatti yoo keessa buuste maal ta'a? Dhagichi maal ta'a? Diimata. Deebiinsaa ni jiidha. Dhagaa keessa buuste maal ta'a? Ni jiidha. Ni jiidha. Dhagichi. Dhagaa gurraacha bishaan diimaa ta'a. Dhagaa gurraacha hin addaata. Miti hin argamu. Malkii jijjiirratu moo akkami? Hundaafiyyuu dhagaa gurraacha laga diimaa keessa yoo buusne homaan ta'u garuu hin jiidha. Jiidhaa ta'a jechuudha. Diimaan mataa. Dhagaa gurraacha galaana diimaa keessa yookiin laga diimaa keessa yoo buuste maal ta'a dhagichi? Dhagichi gurraachuma waan ta'eef gurraachuma ta'an jedhan. Arganni. Dhagaan sun homaan ta'u hin jiidha malee. Dhagaa tokko yoo dhagaa keessa buuste hin jiidha. Fakkeenyaaf akkamitti guyyaa 20 irra malee turuu dandeessa? Guyyaa 20? Irra malee akkamitti turuu dandeessa? Namni buluu hin danda'a irra malee maa buluu hin danda'u? Yaali gaafa namichi tokko irra malee guyyaa 20 tureera. Akkamitti turuu dandeenya? Waa'ee na araada qabaatitti hin caatee qaame. Guyyaa 20? Natti hin fakkaatu. Tole deebisaa galgala akka rafeedha jechuudha. Guyyaan jedhamiire? Guyyaa. Fakkeenyaaf guyyaa 20 irra malee ture jedhee. Halkanii guyyaa osoo hin jenne jechuudha. Kanaaf guyyaa waan tureefi galgala moo rafaa jechuudha. Dhagaa kiloogiraama 10 immoo jirbii kiloogiraama 10 turre ulfaata. Jirbii kiloogiraama 10? Maaliif? Jechaan kaa baadhumattuu yeroo baattee deemtu kan ulfaatu jirbii dha deetana. Dhagaan ulfaata. Gaaficha? Rasi deebi'u? Irra naa deebi'u. Dhagaa kiloogiraama 10 immoo jirbii kiloogiraama 10 turre ulfaata. Jirbii kiloogiraama 10 turre maaliif jirbiin hallumti ittiin baattu isaa walirroonnedha. Dhagaa kiloogiraama 10 fudhatte salphumatti baachuu dandeessa jechuudha. Ani yaada kee jaalladheera xinnoo. Hin deebine wal qixa lamaanuu kiloogiraama 10 waan ta'eef waluma qixa. Dhagaa kiloogiraama 10? Maaliif? Ulfaatina qaba kaana. Lamaanuu kiloogiraama 10. Jirbiin immaan salphata kaa dhagaan immoo baay'ee ulfaata. Ta'us garuu lamaanuu kiloogiraama 10. Dhagaatirra ulfaata ka.
Walqixa marga. Lamaanuu kiloogiraama 10 waan ta'eef walqixa jechuudha waliin caala. Namichi tokko bokkaa keessa deeme amma ganna yeroo isaas bokkaa keessa deeme waggaa deemu mataan romaan kaawwanne. Garuu bokkaan baay'ee yeroo baay'eedha gaafa deebi'u rifeensi mataa isaa homaa bokkaadhaan hin jiine wayii hin tuqamne jechuudha. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Kuffaayaa yookiin koobii irra kaawwatee jira jechuudha. Koffiyyaa sama tokko hin Dibaabee qabaa jechuudha ofirra. Dibaabees hin qabu. Hin dandeenye. Rifeensi mataa isaa homaa hin jiine bokkaa cimaa keessa deeme homaa tokko xilaas hin godhanne homaa tokko hin godhanne koffiyyaas hin qabu. Garuu gaafa deebi'u rifeensi mataa isaa homaa tokko iyyuu jiidhinsa hin qabu yookiin hin jiine kun akkamitti ta'uu danda'a? Hin qoorfate kan? Wayii hin gurgurfate. Namichi moluudha jechuudha. Moluu. Rifeensa osoo waan hin qabdee fi homaa rifeensa kan jiidha. Moluudha jechuudha. Moluu waan ta'eef rifeensa hin qabu homtuu hin jiine jechuudha. Abjuun bara beelaa mammaaksa'dha. Abjuun bara beelaa. Quufadha. Mittiin argama. Itti guutta mammaaksa'dha. Abjuun bara beelaa bakka duwwaa. Quufa. Abjuun bara beelaa. Quufa. Miti. Abjuun bara beelaa bakka duwwaa itti guutta mammaaksa'dha. Quufa. Abjuun bara beelaa buddeen jetti. Abjuun bara beelaa buddeen jetti? Deebiin saasadha. Waan ammatti fayyadamaa deemtu qarata adeemu maani? Waan ammatti fayyadamaa deemtu qarata adeemu maani? Beekumsa sammuu ta'e. Barumsa barachaa yeroo deemtu barattee dubbisaa deemta waan ta'eef sammuun kee qaramaa deema. Kanaafuu sammuun barate qaramaa deema. Argattaniitu sammuudha. Abbaan daarii dhugeef itti guutti. Mammaaksa'dha itti guuttaa jechuudha. Abbaan daarii dhugeef. Abbaan daarii dhugeef hin machaa'u. Ni macha'a. Abbaan daarii dhugeef ilmi afaan hin urgaa'u deebiinsa. Mammaaksa'dha. Abbaan daarii dhugeef ilmi afaan hin urgaa'u. Abbaan daarii dhugeef ilmi afaan hin urgaa'u. Deebiinsa kana. Odaa Aartii Miidiyaa. Torbee kana keessa hin caannaa. Odaa Aartii Miidiyaa YouTube keessa seentee chaanal keenya subscribe like share gochuun dagaagama. Galatoomii. Kanaaf gaaffii koo kanuma yeroo keessa waan alattaniif galatooma. Interview kana immoo chaanal YouTube keenya Odaa Aartii Miidiyaa jedhu irratti hordofuu dandeessu. Torbee booda achirratti hin feena. Galatooma. Kanadha. Yeroo kee duulaattee waan faana turteef galatoomi. Interview kana immoo chaanal keenya YouTube Odaa Aartii Miidiyaa irratti hordofuu dandeessu. Odaa Aartii Miidiyaa YouTube akkamiin hordofta? Nan hordofa. Bakka chaanal keenya subscribe godhi, share nu godhi. Galatooma. Kanuma yeroo kee waan duulaateef galatoomi. Chaanal keenya YouTube irratti Odaa Aartii Miidiyaa jedhudha. Achirratti nu hordofuu dandeessu. Sinis galatooma. Chaanal keenya immoo subscribe gochuun dagaagama.